kabajamtoota daawwattoota decoration bakka jedhamu hundatti nagaa bijaalee rabbi seertaa jaatu chaakuni gantaa iftaara magaalaa gara qophaa'edha keessumaa qabannee si dhiyaannee jira keessumaa keenya hojii hordofaa siin jenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kun sagantaa iftaara magaalaa gara qophaa'edha mee sagantaa iftaara kun maal fakkaata? Sagantaan iftaara bareeda awwala bismillah sallallahu alaihi wasallam sagantaa iftaara maal akka jedhee ibsuyyuu baay'ee nama dhiba sababni isaa maal yoo jette akkanatti namni baay'atee baay'inaa haga nagahan tasgabbiidhaan jaalalaan tokkummaan amantaan osoo waliin qootiin akkanatti sirnaan qophaa'aa kana goonee as geennuu kennaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha. Kanatti aansuudhaan ammoo uummata sagantaa kana qopheesse warra sagantaa kana qopheessee ammallee sagantaa kana galmaan ga'e jazaan keessan jannata haa ta'u jedha. Ammallee amma warroota koree naamusaa ta'anii hundaafuu waa lama ijji waa lama hin gubattu jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Tokkoffaa ija karaa diinaa eegdee fi ija rabbiif jecha boortee jedhama. Saniifuu warri sunillee asumaan galatoomaa jechuun ni barbaada. Akkasuma ulamaa'onni koreen masjiidota irra jiran hundumtuu galatoomaa ulfaataa siin jedha. Waan biraa kaafe uummatti deemu galatoomaa. Ishi mee wanni sagantaa iftaara magaalaa hedduu keessatti qophaa'eera wanni magaalaa roobe kan roobe kan wanni edda isa godhu jira iftaara magaalaa biraarra. Wanni dagoota yoo jiraate tokkoffaa namni tokko osoo hin bufatin waan jedhame osoo hin didin osoo ajaja kennas warra koree kennallee hin didin sirnaan waan jedhamee fuudhamee kabajaan tokkummaan osoo wanni takka hin bufatamin fuudhuudhaaf kana jedhaan waan adda isa godhu. Achi galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya chaanela keenya kushin kireeshin bakka jettan hundi nagaaf jaalalli rabbi isin tajaajila jecha sagantaan keenya ammas akkuma turtiin keessan wajjin haa ta'u. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya chaanela keenya kushin kireeshin ammas keessumaa biraa qabannee isin yaadneerra turtii keessan wajjin haa ta'u isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee sagantaan iftaara magaalaa roobe kun maal fakkaata? Sagantaan iftaara baay'ee tokko namatti tola. Haaluma kana wal fakkaatu masgiida irratti asirra karaa salaatamee galuu kun baay'ee tokko waan nama gammachiisudha. Kanumaan qabaa yaada obboleeyyan kiyyaa dabarseera. Sagantaa iftaara magaalaa roobe kana wanni magaalaa biraa irraa adda isa godhu jira? Hin jira wanni tokko nagaan addaan galuudha lammaffaan immoo karaa salaatamuun kun adda isa godha. Ishi galatooma. Galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanela keenya kushin kireeshin ammas keessumaa biraa qabannee isin dhiyaannaa turtiin keessan chaanela keenya wajjin haa ta'u isin jenna nu hordofaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa iftaara magaalaa roobeetiin bakka isin gahe. Amiin walumaanuu. Mee sagantaa iftaara magaalaa roobee kana wanni magaalaa biraarraa adda isa godhu jira? Sagantaan iftaaraa kun baay'ee toleera. Yeroo jalqabaati magaalaa keenya irratti godhamuudhaan haala addaatiin haala argamee hin beekne gaggeeffamee jira. Baay'ee natti tolee jira. Mee wanni gammachuu isin dhagahame jira waan kana irratti wallaalchisa? Wayii gammadee jira akka ibsadhu hin qabu bakka baay'ee gammadeera. Ishi galatooma keessumaa biraa qabannee isin dhiyaannee irraa turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga guyyaa iftaara magaalaa roobeetiin isin gahe isin jenna. Baga wajjin geenne. Mee guyyaa kana maaltu guyyaa biraarraa mee magaalaa hedduu keessa qophaa'eera akkuma beekamu wanni iftaara magaalaa kana adda isa godhu jira? Wanni adda guyyaa iftaaraa kana magaalaa biraarraa adda godhu uummanni magaalaa roobee kun xiqqaa guddaa osoo hin jedhin akka jirutti guutumaan guututti bahee tokkummaa ofii agarsiisuudhaan muqama amantii ofiitiif qabu agarsiisu kanaaf irraa adda jedhee yaada. Kana wal ilaalchisuudhaan ammoo gammachuu isin dhagahame jira mee gammachuu keessan akkamitti ibsattan? Gammachuu akkana hin jedhe namni natti dhagahame. Maal yoo jennu guyyaa har'aa kana osoo akkatti Allaahu akbar jedhee takbiirratti oolleefu dadhabbiin qabu jechuudha gammachuudha. Egaa galatoomaa akka guyyaa idaa sagantaa ajaa'ibaa qabannee chaanala keenya kushin kireeshin laayik share subscribe hunjuu hin dagatina akka guyyaa idaa sagantaa ajaa'ibaa qabannee wal hidhaan nutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee qululluqii yookiin ammoo iftaara guyyaadhaan ilaalchisee wanni isin dhagahame jira yookiin ammoo gammachuu isin dhagahame? Iftaara guyyaadhaa kan ilaalchisee jechuudha. Iftaara guyyaadhaa akkuma beekamu iftaara guddaadha akka magaalaa roobeetti fi akkasuma iftaarri kun akka magaalaa roobee bichatti sun akka godina baaleetitti iftaara guddaadha. Kanaafuu hedduu namatti tolaa hedduu nama gammachiisa namni martuu itti gammadee gammachuudhaan rabbiin du'aa kennu nuti ebalee hamtuu rakkoo tokko malee nagaan xumuramee jira alhamdulillah. Mee akkuma beekamu magaalaa hedduu keessatti iftaarri kun qophaa'ee jira. Mee iftaara magaalaa roobee kana mootu wanni adda isa godhu jira yoo jiraate nuti iftaara magaalaa roobee kana wanti adda isa godhu yoo jiraate jechuudha. Tokkoffaa haalli fi akkasuma akkaataa uummanni itti hirmaate irratti jechuudha. Adda isa gochuu danda'a isin garee karaa itti jedhu
ummanni akka sinnaan hirmaatee jira nama 15,000 jedhamee tilmaamamee garuu kan hirmaate achi ooltu hirmaatee jira. Kanaafuu wanti kun adda isa godha akkasuma dibaabiin uummanni mul'isee fi akkasuma takbiiraan simannaan uummata Filistiiniif iyyachuun isaanii sirrii namatti tola das nama jedhama. Egaa hanga guyyaa idaa sagantaa ajaa'ibaa bubbu'aasuudhaan wal qabannee wal dhiyaannutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenya Kushin Kireeshin amma sagantaan keenya akkuma itti jira turtiin keessan hojjaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee iftaara magaalaa Roobee kaadhaa kana haala ho'aadhaan gaggeeffame mee kana ilaalchisuudhaan yaadni isin qabdan jira asirratti. Yaada xixiqqoon qaba. Iftaara kanarratti yaada baay'ee kan qabu yaaduma gabaabaa ta'e qaba. Iftaarri magaalaa Roobee kun kan qara hin baratamin yommuu ta'u amma haala ho'aa ta'een gaggeeffamee jira. Of duraafis kana caalaa fooyyeffamee kan dalagamu ta'a jechuudha. Kanuma yaadni kiyyaa galatooma. Mee gammachuun isin dhaga'amee jira waa'ee iftaara kanarra ilaalchite. Gammachuun baay'een dhagahamee jira. Kanatti babal'annee jaalalaan tokkummaadhaan deemuu kennallee tokko jaalala mul'isa tokkummaa mul'isa jechuudha. Maaliif yoo jaalalli jiraate biyyi ijaarama. Sigalee sanuma galatooma isin jedha bakka kanuma yaadni kiyyaa. Eshi galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mee qophii yookiin ammoo iftaara kana ilaalchisee wanni isin dhaga'amee jira yookiin ammoo wanni isin jechuu barbaadan jira asirratti. Biyya kana ga'uu kennaaf gammachuu guddaan nu dhagahamee amantii islaamaa kun akkanatti ol fuudhamee biyya kana ga'uu kenna alhamdulillah baga rabbi akkana waliin nu qabee qanii idaalee rabbi akkana waliin nu haa qabu jedha. Mee akkuma beekamu magaalaa addunyaa jechuun dandeenya addunyaa keessatti iftaarri kun gaggeeffamee jira. Mee magaalaa Roobee kana ammootu wanni iftaara biraa irraa jira. Wanni adda isa godhu kan gaggeeffame iftaarri kun yeroo jalqabaa ta'uu isaati. Ammallee bara baraan akka rabbi walitti nu deebisu abdii qaba. Hanga guyyaa idaa sagantaa bubbu'aarsu qabnee walitti dhiyaannutti. Assalaamu alaikum. Egaa hordoftoota chaanaala keenya Kushin Kireeshin subscribe like share nu godhaa jechuun عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله رحمني فناقني ربي دجن هاجيرة سرا